namticha tokko dhiyeenya kana magaalaa Riyaad hojjeta. Maatii Makkarraa qaba. Magaalaa Makkaatirraa jechuudha. Ijoollee isaa yaadee haadha manaa isaatii fi ijoollee isaas yaadee bootaa dalagaa san irratti guyyaa boqonnaa hanga argate kana keessa bira turaniif bakka hojii sanatti isaa yaame. Kottaa jeen ijoollee 5 fi haadha manaatii wajjin nama 6 turan. Konkolaataa yaabbatanii waliif bilbilaa gara Riyaad qaceelan Makkarraa jechuudha. Osoo deemu jiranii konkolaataan isaaniin garagalee ijoollee 5 bakka dhabe haadha manaatis dhabe waan amata meeqatti laffe kophaa isaa addunyaa tanarratti hafete. Hangam takka qalbii nama cabsiti. Hangam takka hamilee nama tuyti. Yaa nama rabbiin maatii isaa keessa nagaan jiraachise. Nagaan jiraachuu kana duuba ni'imaa isaa rabbumaa beekatu. Ni'imaa isaa kanuma dhabee beekatu. Nabiin keenya salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Waalama namni hedduun irratti dagataadha jedhan as-sihhatu wal faraaq. Nagaan jiraachuu kana fayyaan jiraachuu kana boqonnaadhaan yeroo nagaa shaakalarraa boqonnaa qabdu kana jedhan. Ni'imaa nagaan jiraachuu keenya kana fayyaan jiraachuu keenya kana qalbii fayyaan jiraachuu keenya kana ni'imaa isii duuba kanuma dhabe qofaaf beekatu. Mee namtichi sar ijoolleen tan bakka teetii tanaa ijoollee babbareedduu harka ijaatiif isaanuu yaadee yaame. 5 bakka takka dhabe haadha manaa tajaajilatu wajjin tu. Jiruun tun tanumatu. Laali ati ni'imaa fayyaa keessa si kaaye. Maatii tee keessa nagaan si kaaye. Fayyaa qabda baleessa. Taa'i lakki. Taa'i wanni rabbiin namarraa taa'uun hedduudha. Yooni fi ati galata rabbiin galchine jaan. Waluma faana musiibaan si baay'ataa deema waan qalbii si cabsu malee hin gartu. Yooni fi immoo ati nama galata rabbii galchu taate. Wala in shakartum la aziidannakum ja rabbi. Yooni fi galata rabbii galchitanii yaa rabbii fi quba kanaas naaf kan. Ilmaan kanaas naaf. Yaa rabbi galatni khayteettee nama gizee hunda rabbi galatoonfate yoo taate la aziidannakum gizee hunda gammachuma si daamtuufi waan sirifachiisu rabbi sirraa qaba jaa. Yookaan ammoo addunyaan tun gizee hunda ati nama cinqii haasa'u nama rakkoo haasa'aa oolu yoo taate gizee hunda rakkumaa sirratti as yaa'a jechuudha. Kun waama rabbiin quraanaan lafa kaaye jechuudha. Wala in kafartum jechuun maal jechuudha yoo diddanii galata rabbii kana diddan inna azaabii la shadiid azaaba lallaalessu hedduun qaba wal faanaan isinitti oofa jee rabbi. Namtittii takka gaaf tokko bakka darasummaa teenyutti waan sa ajaa'ibsiisurra ijoollee qabdi. Ijoollee dubraa 3 qabdi. Ta duraa duunaan obsuu dadhabdee gandu guutuun itti haa'ee obsuu dadhabsiise. Gantumaan keessa jiraadha keessatti. Narraachi haayattee nama obsiisuu dhufe hunda dhorkite. Waggaa taaziyaan tanaa guyyaa 3ffaa guutu tunduute. Talamadaatis tanummaan fayyaa qabdu. Tanaas obsuu diddee waa ijoollee tiyya hukummii tiyya lamaan obsuu dadhabde. Guyyaa 3ffaa tanaas taaziyaan 3ffaaniin baaqisee itti xiqqoon lafa dhoofte. Gizee xiqqoon lafa dhooftu gandi guutuu wayituunis duuf deemti jaanii ija. Hoggaa ija usa nam takka hin dubbatina nam takka haa duutu rabbii yoo fedhe haa fudhatu malee rabbii kiyyatti amane hin dubbatina rabbiin dhiiseef ta 3ffaa tana dhufa. Wasta jaabsiisurra yoo ati obsuu baatte hangaati obsututti yoo ati rabbii kanatti amanuu baatte hangaati adaba godhatutti adaba si godhatu rabbiin. Obboleessoo irreedduu oloo ifoofu jirra. Karaa oloo ifoofu jirra oloo ifin oofnu. Kota waan rabbiin nuu kanne haa jaalannu. Waan rabbiin nuu kanne haa amanfannu. Qaalii rabbii keenyaa haa goonu. Rabbii keenyaa hojii akka waliin dhabne. Rabbii hojii wal dhabuun nurraan malutu. Obboleessa kiyya islaamaa obboleettii tiita islaamaa. Waan sin ajaa'ibsiisurra konkolaataa fi inaati Finfinnee irraa gara Harar deema. Waggaa magaalaa Qullubbii tana kana gaddarbu waytiin ganama subii salaatuudhaaf yeroo muraasni yeroo hafu sa'a 10 akka biyya teenyaati jechuudha. Halkani namuu rafu jira. Mana tokko seenee osoo fiiguu karaarraa bahee makiinaan fe'inaa wal harkisu guddaan kun mana tokko seenetu. Yeroo seenu maatii ijoollee haadha manaatii wajjin maatii 8. Maatii 8 tanuu mana keessatti seenee akkasumatti irra deemete. Fixe. Abbaan manaa hojiidhaaf bakka biraa bule. Mana maatii 8 dhumte keessa ilmoon takka ta nama biraa turte. 7 ta mana takkaati. Ilmoon mana kanaa immoo takka akka tasaa daa'imni xiqqoon akkuma bakka biraa taphachaa ijoollee hojii taphachuu jirtu ganda ollaa rafte. Daa'ima xiqqoo tanaafi waan sa ajaa'ibsiisu abbaa qofaatutu maatii san keessa hafe. Maatii 9 keessa waliigala abbaa wajjin maatii 10 keessa nama lamaan kanaatu walitti hafe namni 8 duniyaarraa deeman. Namni 8 duniyaarraa deeman. Abbaan san dachiitam seenatti yaaddame. Waan rabbiin nu godhe tanan beeknu yaabbalayyan. Tanaaf yaabbalessa kiyya. Ati rabbii kee dagachuun sirraan tolutu.